Finoo deemnee irrachuudhaaf sitaa mana yaalaa jirra jechuudha. Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyo. Isinis immoo akka nagaa taataa waaqarraa abdii qabna akkam jirtuu fayyuma keessanii naguma keessan jirtanii jiruun akkam isin biratti nu biratti hunduu bareeda galata waaqa. Egaa har'as deebinee dhufnee jirraa dhufeen jira jechuudha ka. Akkuma beekamu adduma kiyya. Egaa har'a maal qabadee isinii dhufe seetanii karaa deemuufan jechuudha. Garuu ganaa mataa kee namni ganaan astakaakala addaa ganaa mataa kee tolfadde jechuudha. Ganaa nu taaskirra oofetanii jechuudha. Kaasumnatti dhufa jireetanii eessan deema seetanii mana yaalaa deemuu fi akkuma isiniin jedhe ka Dubaay deemuun barbaade waan ta'eef mana yaalaa cheekaappii jechuudha. Dura marammaramee ture ammas garuu cheekaappii deemuufan jechuudha. Eegidda sumatti mana yaalaa as nutti yoo jiru achitti deemee yookiin maaliif baay'ee nama asitti marammaramnee erga turre waan baay'ee jira miti jira. Kanaaf yookiin daa'imti garaatti hafuu dandeessi achi ga'ee immoo as bu'uura amma cheekaappii goosisee deemuun wayii jireetanii kaasumnatti dhufa jiree amma viidiyoo isinii waraabaa jira. Egaa kaasuu naga dhufutti kaasuu daa'ima mucaa kaasuu irratti hangatee deema. Egaa baay'een keessan adeemtu niisu kaasuu ati kan biraa fuutu ati niitii biraa fuuyyeeki yookiin obboleettii xiyyaa sitta fuudha yookiin anu sitta neeru kootu teeru mikaa kootu luka keetaa sirraa mura gaafan galee kootu teeru kan akkas jettu suni jechuudha. Yookiin kan biraa fuuyyeeki maaloo kaasuun fuuyye dhiirri biraa hin jiru moo? Innaa kanaafi amma wajjin deemna aga mana yaalaa wajjin deemnutti na wajjin turaayi. Kanaafi kaasuun nuuf unattuu finnaa jireeta sodaadha. Egaa wajjumaan turraa deemnee deebinutti jechuudha. Kaasuun natti dhufa jireeta sodaadha. Kanaaf egaa mee maal naan jedhanii wuxxeetii ani achi deemee ganammoo ulfaa deebi'ettee madaamin naariitu ji'a lama na teechistee madaamin naariitu asumatti cheekaappii jechuudha barbaachisa eenyumallee yoo ta'e dura go'amee yookiin akkana torbee tokko torbee lama yoo ta'an hin barbaachisa jechuudha. Abbaa manaa waan qabaniif gaahoo abbaa manaa osoo qabaachuu baay'ee ofan eega abbaa manaa waan qabu ani of eeginni nan eegu waan ta'eef eegaa kanaafi yegiddi hin barbaachisa cheekaappii goosisuuni. Jireetanii dallaalichi illee akkas jennaan bakka adeemi goosisuu yookiin finfinneetti gootu naan jedhee finfinneetti goosistaani garuu ganaa finfinnee deemuu barbaadne asumatti goosisa jechuudha. Birrii rakkoon qabu asumatti laalchisee tan deebi'a. Kanaaf kaasuun mucaa'oo sarmeen irraa fuudhe yookiin immoo yoo kaasuun didellee namatti kennee deema qaba. Ka'ee karaa caccisi haa ta'u naa jedhaayi. Garaan erga ka'ee garaan ka'ee taa'uun hin jiru waan ta'eef kanaaf bakka maal godha. Jedheen haasa'uu hunda'aafi maaliif bakka garaan keellee na bade waan ta'eef bakka karaa deemuu hedduu bakka garaan keenya shabbaramoo akkamii bakka narra rifata jechuudha. Narra rifata akkanuma bakka yaada natti gadiisaa maal jedhaa bakka kanaafiyyuu garaan keenya ciniin. Naa kanaaf mucaa kee gatee deemuuf amma garaan na ciniina bara. Maalitii yaa garaa obsi sabbataan yana maal hundumtu irra caalli kan alee deemu waan ta'eef shab godhanii deemu birrii gaafa damooza qammasaan gaafa damooza akkanaa birrii tana lakkaa'e nan irraa fadda mucaa kiyya bakka nagaa naa ta'u akkuma jirutti. Innaa kanaafiyyuu maal seetanii amma mana yaalaa deemufanii gara kee mana rifataa garuu naa milkaa'amuun ol bakka innaa yoo mana yaalaa deemee naa milkaa'e jechuudha ka. Baay'een turu jechuudha torbee kan hin darbu cheekaappii goosisee bakka ofa shakke waan ta'eef maaliif jaarsa jira waan ta'eef jaarsi bakka jirutti immoo shakkiin hin jira waan ta'eef kanaafiyyuu
cheekappii goosisee tan wuxxeetiin warrallee naaf iyyuu borus naa dhufe immoo guyyaa naa dhufe dallaalatti himee bakka qophaa'een jira waan hundumarraa nutsuudha. Kanaaf immoo nan deema bakka xiqqeetti yanaa moorii nan bararaa. Na dallaalichi illee akkasuma naan jedhe olii galle. Kanaaf egaa garaatti ishee guddeetaa mucaa kiyyarraa jabeeffadhee xankar jedhee waggaa lamaan tokko hojjedhee uffaa kaasuun of na eeges bakka maarreenis nan heeruma markoo jiraadha takka jala sagal. Isin kaasuufuyi ofiif teeruma barbaaddanii haafuu uumee kaasuun haafuu uumee dallaala. Kanaaf amma ganaa mataa sirreeffachuu irra jechuudha. Ganaa mataa kiyyaa sirreeffadhaa ganaa miiccee barrasaa firiijii godhee fa'aa godhee san deema akka firiijii barratee biyya alaan deemuudha kaa Dubaayin deemuudha fa'aa jedheen deemee. Kanaaf iyyuu tsalootii naa godhaa nagaa sinaa fiduu mee warra Dubaayitti na taqabbaltan nagaa sinaa fiduu siyaa fiduu bakka nagaan kootti hojjetadhu baay'ee keessan hojjetadhu deemi bakka warakkatti naamina kuunawwan immoo hojii qabda silaa wayii hojii nan qaba dhugaa dubbachuudha hojii asitti suuqii nan hojjedha. Gin maaliif inni hojii natti baay'ate bakka na aarsee dhugaa waaqa hojiin Itoophiyaa natti baay'ate numuu misgaan hin jiru. Halkanii guyyaa hojjedha warii anan go'a maal nan go'a achi deemuun hawayyaa lakki sadaa jee jiraaddachitti. Innaa kanaaf walitti deebina bakka viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha. Aga deemu hundaa baga deemu siniifa waraabaa kanaaf nagaa taasisan jaaladha. Kinoo mana yaalaa jira jechuudha wuxxeetii amma baree ganaan bara. Ma. Lululte ma. Maali baay'ee muddan rohi maniko. Awu indite.